wagana nikete oh kana numetu gadadoni ya wagana nikete oh wakama alkhaira irrefata ya wagana nikete oh wakama sabgala talata ya wagana nikete oh chachuda kallata ufata ya wagana nikete oh abama alkama alkarate balata ya wagana nikete gala nikete jadi seni bisa amma kara malkat demuudhaaf kana sidii galee bagana kan dhuftan jettuun koo sagalee keessan dhaguun danda'a nagaan dhuftanii oromo jirtu jenne mucaan jirtuun jenne jirtu bagana kan dhuftan amma karaarra buunaa namni itti dabalee tarii eebbisuu laga keessan
Ganna bane ayoleo.
ini sih. Ini. Ala kami Facebook ni kita ada. Facebook ni lagi tu. Ini jangan kisah. Ya Rabbi, ada saba kanati, ada saba Oromooti kan walitti dhufee asumne yaa Rabbi sabni Oromoo har'a waan keessa jiru kanan beekna maqaa kana kana jennee hin kaafnu yaa Rabbi saba keenya bira dhaabbadhu. Saba keenya bira dhaabbadhu. Nuti immoo ilmaan Oromoo namoo akkana aadaa keenya kabaju nu haa godhu. Nu haa godhu. Mee aadaan keenya kun haa dagaagu. Aadaan kun aadaa handhuura Oromoo walitti qabee tokkummaa Oromoo walitti qabee inni kun akkanuma nu haa dagaagu. Haa dagaagu. Ilmaan Oromoo immoo biyya alaa jiru, biyya keessa jiru. Akkanuma wal taanee aadaa keenya nama guddisu. Aadaa keenya nama guddamu nu haa godhu. Nu haa godhu. Daa'imni xixinnoon amma as deemtu kun aadaa keenya barattee aadaa keenya akka guddatee gara hundaatu kun rabbi nu haa godhu. Abbaan ifaatis immoo aadaa isaanii akka baratan nu godha. Egaa yaa Rabbi mana nagaatii bahanii maatii qulqulluu mana nagaatiin bahee isaanitti nagaan nu galchi. Of galaa. Meeyaa hunda keessan magana gandantanii duraan aadaa keenya duudhaa keenya durii
dubbitti bismillah waaqaan galata jenna mee yaa waaqa galata kan keeti galata kee sii galchina galata kee sii galchuu as geenye nu dhaga'i yaa rabbi si kadhannee yeroo nu dhageenye hin turre hin jiru gara fuulduraattis nu dhageenya jennee gara qulqulluu si kadhanna mee yaa waaqa haadhallee si kadhanna nu dhaga'i tokkummaa keenya nu jabeessi qeerroo keenya humna godhi qeerroo keenya humna kenni beekaa keenya nuu bulchi ijoollee keenya nuuf guddisi kan dhukkubsate hundumaa nu maari kan fayyaa qabu kan nagaa qabu hundumaa borusi isaanis akkuma amma eegee teessitee jirtutti borullee eegee tiksi yaa waaqa bara lama sadii asumatti dhufnee si kadhannee nu dhageesse ifa tokko nuu kennitee jirte ifa kan nu amma namoota takka takkaanii nu jala duubatti deebi'e ammallee ifa kee kan nuu kennite sana deebisiisi nuu ibsi wallaalaa keenya nuu barsiisi jaarsa keenya nuu bulchi xiqqaa keenya nuu guddisi yaa waaqa dhiiraa dubartii dargaggeessa jaarsa jaartii dubbisi kadhana nu dhaga'i warra ammallee garaa hammeessee uummata keenya rakkisaa jiru kana humna dhoowwu hirree uummata oromoof kenni tokkummaa kenniif yaa waaqa bara baraan si kadhanna si galateeffanna ammas nu dhaga'i jennaa kanumaan nu galatoomaa sinillee Aufala. Wakana kana wakana kana. Ayana kana kini batasa. Ya orang Kenya reji ayana buta ayana Oromo. Kan Oromo tingkah macam ini sadar ke. Ketika darbes wan butes san nubra itu nubuti nak sa amon nubuti galate ayana jaba jate namona sakat tanya ayana kana kana bagar kana akat ola bula no habis na jerat usna ke tenang kenya udang kenya usna arga jaban kenya ajabat rabbu mo dia kenya kesati abad rumah kenya kanu dapat kanu jatuh wali wali mohon kanu kene humna sa haman itu hamasan nurat Recha dia kenya tama refata apa mani kenya kopai jiru wali sahop kandur abad ura hadat tafsir umat sa gapsan mo ayana sa kana wayat abau hamil kes nagatin rabbi mo hamakan nurado amalle nurado nan kenya budang kenya iga jira isa ige jiru kana amma mo rabbi mo kana iga kana nura os isa tame ik kana mo wali hadid haman itu dia maju kan hamakan nurakap hamtu nurakap oce nuhabu nagaan ayana berakan umat ke lihat tidak kana ambande ingam manas gamacun santi anabau ya ega wani duma ayana kana wani ala itu sik tadi me bisa karako seletira saran atau mawak mustabu itu menjerat agama oh jirtu golden borana jirtu golden macha jirtu golden julaba jirtu golden guji jirtu golden itu jirtu nagadin agama jirtu Aye, yawaka tu pecah. Yawaka segaltam imbang, yawaka makan toko, yawaka makan imbang, yawaka tu kicik.
har'aan geesse fuuldura akkasumas hunda keenya wal faana nu jiraachisu biyyi nagaa malkaan nagaa tulluun nagaa horteen nagaa dhaltiin nagaa hundi nagaa qomoon nagaa ijoolleen nagaa dubartiin nagaa jaarsi nagaa yaa Waaqi hunda nagaa nu jiraachisu malkaan nagaa tulluun nagaa sokorsi nagaa bullachi nagaa dhaltiin nagaa yaa Waaqi hortee kan hundumaatiin nagaa nu jiraachisu yaa Waaqi waggaa waggaatiin malkaatti yaa'ee sigara teessanii keelloo qabannee hiriira sii baane yaa Waaqi kan waggaa waggaan diroon hin cimu sokorsa qabannee hiriira baane yaa Waaqi kan lafa uwwisu birbirsa qabannee malkaatti yaa'e yaa Waaqi kan Waaqni gargaara yaa Waaqi nagaa nu uwwisu yaa Waaqi nagaa nu uwwisu yaa Waaqi nagaa nu uwwisu samaan biraa kan tolaa nutti qabu namaan keenya nu barbaadu nu raatan kan namaan barbaadu kan keenya nu bulchi kanan keenyaaf nu dara nurraa qabu didee yoo dhufe mirga nu qabu afaan kun afaan maali anam nam beeku eebbisa iddoo walaalitti waan qabu Naufalcha hayyee waaqa uumamaa waaqa sagalan boranaa waaqa sagaltama gabraa waaqa torban baareentummaa waaqa cuccoo gurraatti waaqa jedhan waaqa gadaa oromoo waaqa shanan gadaa oromoo waaqa shanan odaa oromoo waaqa caffeetumaa waaqa bokkuu gurraacha ayyaanni oromoo kan nagaan bulchite nagaan oolchi nama hammaataa nurraa qabi gaafii galtee nu oolchi irraa gora nu oolchi kan dabaan nutti deemu dhiibboo kee nurraa dhiibi uumaa teenya nu bulchi xinnaa nu guddisi guddaa nu bulchi wallaalaa beeksisi beekaa nu bulchi bara bara nagaa nu godhi bara bara nu godhi jaalala kee nuuf kenni safuu kee nu bulchi kormichirri haa ta'u rimaan haphee haa ta'u rooba nagaa nuuf roobi qilleensa maa nurraa qabu waan barri deemu jalaan nu baase gadaan rooba nagaa barri quufa gabbina gabbis waaqa yaa waaqa barri kun barhamaa sabni keenya dararamaa dubartiin keenya awwan keenya gudeeramaa sabni keenya mana hidhaatti gurramaa jiru yaa Waaqi waan barhamaa kana nurraa dabarsi sirna nafxanyaa sirna mortuu sirna kudhaneeffataa sirna garbooffataa kana nurraa kaasi bara 1779 jalqabee naannoo sanitti yoo san Yohaannis kan jedhamu kan bulchaa ture saba keenya saba kaabaa saba Wallo saba Gojjaa saba Affaar qawwee Ingiliziin itti kenniteen saba san isaan saba kiristaana ta'a jedhee saba san fixaatu amma immoo kan deemaa jiru sifixuu duwwaa oduu hin ta'in amantee oduu qabanuu bulchaa oduu qabanuu mootii oduu qabanuu giddiidhaan kiristaana ta'a jedhee afaan isaanillee akka hin dubbanne godhee afaan isaanillee itti dabarse jechuudha. Sabni Kuush, sabni Agaw, sabni Qimaan saba namicha kanaan baay'ee miidhama. Sabni Affaar nama hedduu ture. Sanyii duguuggaa yoo san irratti godhaabu. Minilik immoo saba kibbaa kanarratti saba keenya Oromoo ta'us saba Walaayittaas ta'us saba hundumaa fixaatu. Yoo sana fixuu duwwaa miti. Yoo Minilik kara kibbaatiin akkas godhu
nama gabbaraa fi turanis innoo kanaaf Yohaannis kanaaf namatu gabbaramaa ture garba jedhanii nama san immoo gurguree inni qawween itti bitataa ture saba hamaan sabni nafxanyaan sabni kolonoffatan kan calqabe hamaan yuusan maalii kara kaabaatinis kara kibbaatinis waraana saba kushi irratti waraana saba Itoophiyaa gurraachatti sirni kun sirni nafxanyaan sirni kun farra saba Oromoo duwwaa oduu ta'e farra saba Agaw duwwaa oduu ta'e farra saba gurraachatti sirni kun amma hundeedhaan buqqa'uuf deema. Kanammoo kan buqqifnu saba keenya kan kaabaatis saba Walloo saba Agaw saba kaan wajjin hoo dhaabbanne duwwaa. Oromoon asii waa bilisa baanii achii hidhachiisanii nutti bobbaasuun dhiisan namoota keenya jechuun kushuma wal ajjeesisu jechuudha. Kanaafuu sirna nafxanyaa kana hundee buqqisuuf warri ala jiru maal godhuun irra jiru. Saba warra kaabaa sana raadiyoon illee bannee fi akka OMN ala jiru kana akka aadaa isaanii warri nafxanyaa jalaa balleessan akka ittiin barsiisan. Afaan isaanii akka ijoollee amma jirtu kan ittiin barsiisan yoo akkas goone kan kibbaa silaa qeerroon morma fuutee qabdee jirti mootummaa nafxanyaa mootummaa koloneeffataa garboonfataa kan amma buqqa'uuf yeroo isaatti dhiyaatee jira. Kanaafuu yaa Waaqa irree qeerroo keenya nu jabeessi irree qeerroo kun nu jabeessi. Kanaafuu amma yeroo ishii dhiyaattee jirti warri qeerroo immoo alaa warra kaabaa kan jiran warra Walloo dargaggeessi Walloo warra Goojjaam ijoollee Agaw wajjin dhaabbachuu danda'u. Biyyi Amaara kan jedhan amma saba Wallootiin Amaara jiru. Maaltu Amaara godhu? Kush Amaarri jira? Hinjiru. Agaw Amaara? Maanta Amaara? Amaara jedhanii kun ijoollee amma argitanii hidhachiisanii fuulduratti nutti nu waraasisu. Kanaafuu achiis hojjetamuutu irra jira. Kan biyyaa siraa qeerroon kunoo guutee jirti mootummaa kana. Isaan maali mishigii isaanii jecha mishigii isaanii Finfinneedha. Finfinnee immoo qeerroon itti haqiree lubbuu ishiitti guraarsaa jira. Isarraa darbee waan qeerroo kana irratti gaggeesseef amma namichi saba saamaa jedhee loltuusaa itti gaggeessaa jira. Kuna caalaa garbummaa jaarraa 21 kan namni dhaga'uufis kan ulfaatu. Kanaafuu maal godhuun irra jira qeerroo alaatillee akkuma isin jedhe warra fudhateenyaa kan kaabaa gargaaru kan keechaatis waliin dhaabbachuudhaan galatoomaan isin jedha. Oromoon cubbuu kana keessaa nu baas. Oromoon guutuudha, Oromoon jiidhaadha. Yaa Rabbi nurratti raanfadhu. Jiidhaadha nurratti raanfadhu. Guutummaa nurratti raanfadhu. Booyitii nurraa balleessi. Bara baraan nu boosisi yaa Rabbi booyitii nurraa balleessi. Mana keenya nagaanuu godhi. Oromoo nagaanuu godhi. Yaa Rabbi Oromoo biyya alaa nuu tibsi. Mee Waaqa saba keenya biyya alaa nuu tibsi. Mee yaa Rabbi kun Oromoon irreeffata waggaatti deemaati nagaan nuu baasii nagaan nuu galchi. Oromoo nagaan nuu galchi. Gufuu karaarraa nuu kaasi. Oromoon irreeffata deema gaafa irreeffata deemu sana yaa Rabbi ati nagaan nuu galchi. Saba keenya nuu eegi. Sigigiin nu qabee ammayyuu akka irreeffatee galu sodaachaa jirra yaa Rabbi sodaa jalaa nu baasi. Mee yaa Waaqa saba keenya biyya keessa jiru kana mee nagaa nuu kenni. Mee dhibee jalaa nuu baasi. Mee hidhaa jalaa nuu hiiki. Mee yaa Rabbi maaloo si kadhanna du'a jalaa nu baasi. Du'a jalaa nu gahe nuu jedhi. Nuuf galchaa mana nagaa baatanii mana nagaatti gala. Nagaa nyaata.
Guyyaan kun guyyaa irreecha sabni Oromoo biyya alaa jiru keessumaayyuu naannoo Jarmanii fi naannoo ishee jiranii guyyaatti dhufanii kabajatanii irreechi guyyaa haraarsaa guyyaa walii dhiisati. Ilmaan Oromoo biyya alaa jirtu aadaa isaanii akkanatti qabatanii walitti dhufanii miidhaganii aadaa isaanii taphannaa akkasitti bahanii iddoo kanatti bu'anii baay'ee nama gammachiisa. Irreechi ichiba tokkummaa handhuura tokkummaa ilmaan Oromooti. Irreechi roorroo saba Oromoo irraa kan ilmaan Oromoo walitti fidee godhuudha. Irreechi kaleessa ilmaan Oromoo walitti qabee bilisa isaanii baasee har'a walitti godhee handhuurri Oromoo handhuurri tokkummaa irreecha. Irreechi irree keenya. Irreechi irree nuttuuma. Ilmaan Oromoo har'a biyya keessa jiran irreeta kana irreeffachuuf deema. Bara darbes akkasumatti yaa Rabbi yaa Waaqi bira dhaabbadhu saba keenya. Namatti addamu namatti addamee karaa akka irreeffanne gufachiisuudhaaf deemu yaa Rabbi nu gufachiisee Waaqa kadhannee akkasuma nuuf galche. Baran ammoo irreechi kun irreecha addaati. Addunyaa gubbaattuu irreecha addaati Oromoodhaaf. Oromoon bara ilma isaa jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa abbaa irreechaa kan ta'e abbaa aadaa kan ta'e abbaa seenaa kan ta'e har'a mootummaa Abiyyi Ahmadiin gaggeeffamu kanaan ajjeefamu saba Oromoo xinnaa guddaatti madaatti uume Rabbi immoo hin argaa nama kana mucaa kana lattuu kana cabsee ajjeese yaa Rabbi ammas nu qaqqabite ammas yaa Waaqa nu qaqqabi Waaqa Oromoo hin argita Waaqni Oromoo itti gadde namicha kana namichi kun immoo namichi kun gantuudha. Maaliif gantuudha? Ani ilma abbaa gadaati jedhee seera gadaa cabsee har'a dubartiin siiqqeedhaan gadi baatee miidhamne yaa Rabbi nurraa dhaabaa yaa mootummaa kana nurraa dhaabaa jettee dubartiin innaa akkasitti gadi baatee siiqqee kanaan dhabu dubartii kana siiqqee gamaamaati kabaja dhoowwee hin ajjeesaa haadha abbaa gadaa siin balleessee mee Rabbi namicha kana saba keenya irraa haa kaasu. Saba Oromootiif nageenya haa fidu. Egaa irreechi immoo ichiba Oromoo waan ta'eef aadaa handhuura Oromoo waan ta'eef bara baraan akkanuma nama dhuunfatee kabajeeffatu nu haa godhu. Galatoomii carraa kana naa kennuufi irreecha kana irratti argamu kootu baay'ee gammada. Garuu haa ta'u malee gammachuun waan siraa miti yaada sana tokkoon qaba lataa keessa. Maaliif irreechi kun seeraan ijaaramee waan hundumaatiin akka of danda'u uummata as jiran hundumtuu waamicha godhanii waamichi irreechaa kun yeroo hundumaa karaa hawaasaa ordineetii seeraa ta'utu irra jira. Addunyaa keessatti Awurooppaa keessatti beekamutu irra jira. Kanaaf immoo yoo nuti irratti hojjetin namni hojjetu hin jiru. Kun waggaa jalqabaa ta'u. Lammaffaa nuti har'allee borillee keessaaf alaan of ilaalaa deemuun akka durii nama arginu kan arginu Oromoo jechuu hin ta'in Oromoo keessatti beekamutu irra jira. Kun qabsoo du'aaf jireenyaati kan deemaa jiru. Biyya keenya keessatti ollaa keenya buleetti keenya ilmaan keenya sirna alatti bu'aa jiru. Nu keessaa hafuu hin dandeenye. Kanaaf waan nu ilaaluuf karaa danda'ameen namootiin aktiivistii namootii ilaalcha qaban sirriitti akka organaasii godhuun waamicha dabarsu. Ituu warri iftaan jedhamu yeroon taa'ee yoo irratti hojjetu.
Kana lammaffaa immoo itti deebi'ee karaa ijoollee Oromoo biyya alaa jira warra barataa jiran barattuu Oromoo akkaataa kamiin organaayisii goonee addunyaa keessatti intigiriit godhanii yaada Oromootii fi aadaa Oromoo addunyaa keessatti investii akkamii godhan ijoolleen Oromoo barattee barumsa sirriittee professional ishee hojjettee jiraachuu duwwaa otoo hin ta'in gaaffii Oromoo akkamitti akka abbootii irraa dhaalanii waan Oromoo yeroo dheeraadhaaf kan ture kana gabaabsuudhaaf teknooloojii beekumsa Oromiyaa galchuudhaaf biyya keenya rakkina keessaa baasu kanarratti yaada akka kennu yaada qabaa fayyaa ta'aa yeroo biraatti waan artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa sagantaa dhungoo isaa qabna. Sagantaadhaan qophaa'ee jiru irratti dursuudhaan waa'ee Hacaaluutti wal qabatee haasofni xiqqoon tokko nuuf taasifama. Itti aansuun walaloo lama qabna. Kanaaf immoo sagantaa dhumaa irratti akkuma reefu isiniif himnetti akkuma waadaa isiniif galletti akka barbaadanitti suuraalee wajjin ka'uu dandeessan jechaadha. Akkuma argaa jirtan yaadannoo goota keenyaa Hacaaluu Hundeessaa bara 2020 gaafa guyyaa 19 keessa mootummaa abbaa irreetiin nu harka wareeganii jiru. Kana waan ta'eef wanta kana itti yaadneetiin isa yeroo jalqabaatiif Hacaaluu Hundeessaallee irreecha biraa dhabne waan ta'eef waan kana yeroo gabaabaa keessatti atattamaan itti yaadneetiin qindeessineetiin jirra. Akka dhaamsaatti jechuudha irreechi haala cimaadhaan uf duratti akka itti fufuuf wanti isin gaafachuu barbaadne akka uummataatti jechaadha waan dandeettaniin humnaanis ta'ee gama maallaqaatiin irreechi uf durattis haala gaariidhaan akka itti qophaa'uuf nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Akkasuma immoo aadde Dassituun dhaamsa ofiidhaan fatteetiin jirtii xiqqoomee bakkuma jirtaniin addaan faffagaadhaa jechuu jiranii dhiifama wajjin. Bara irreechaa bara 2020 isin ga'e isin jenna. Hawaasa Oromoo biyya Jarman qeerroo akkasumas hawwaliin abbootiin amantaa akkasumas uummanni Oromoo Awurooppaa biyyoota garaagaraa irraa dhuftan nu gidduutti argamtanii baga rabbiin irreecha bara 2020 waqtii walitti dhufetti jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan iddoo kanatti kan isin argitan kun gooticha falmaa mirga dhala namaa kan ta'e artistii Hacaaluu Hundeessaati jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa artistii Hacaaluu Hundeessaa dhabuudhaan onneen keenya sirrii malee nu cabee jira nutti dhagahamee jira jechuudha. Nuti ammoo ilmaan Oromoodhaa haga dhugaan isaa fi haqi isaatii fi haqi qulfamtoota Oromoo akkasumas hidhamtoota siyaasaa hundi bilisa ta'anitti ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa falmaa keenya cimsinee jabeessinee daran itti fufna jechuudha. Kana godhuudhaaf ammoo tokkummaan keenya wal dhaga'uu tarsiimoodhaan masakamuu fi mataa fi miila walitti qabatanii yaada odoo sammuudhaan gargar hin ta'in ilaalcha tokkoon Oromummaa fi Oromiyaa qabannee dhugaa Hacaaluudhaa haa baasnu dhaamsa isiniin jechuu dabarsuu barbaada. Walumaa galatti Hacaaluun uummata Oromoo miliyoona 50 onnee keenya keessa jira. Hacaaluun bara baraan ni yaadatama. Akkuma artistii eebbisaa addunyaas falmaa mirga dhala namaatii fi qabsoo uummata Oromootiif deemsuuf falma gubetti har'as sirni naftanyaadhaa, sirni Minilik, sirni nama nyaataan, sirni waraabessa ta'e kaarmaa fi harka kennan mure har'as obboleessa keenya Hacaaluun farda siidaa dabalee Minilik hata jedhee waan dubbate Minilik harreedhaan Oromoo biyya dhufe waan jedhee dubbate dhugaa Oromoo fi haqa Oromoo waan dubbate harrallee barullee naftanyaan diina Oromooti jedhee waan dubbate Hacaaluun nurraachee badu. Ajjecha Hacaaluu kanaan wal qabate Oromoonni hidhamuun gudeetamuun akkasumas dhiitamuun akkuma itti dhufetti jira. Kanaafuu Hacaaluun ammoo dhiiga Hacaaluutiin bilisummaa Oromoodhaa ni barreessina. Lafee goototaatiin lafee Hacaaluutti babaanee bilisummaa Oromoodhaa ni dhugoomsina. Uummanni Oromoo
keessa daawwachaa jirtan hundi keessan dhugaa dhiigaa caaluu dhaabbanne dhugaa qabsaa'ota gootota Oromoo dhugaa dhabanii haqa dhabanii mana hidhaa dukkanaa keessatti mana qabbanaa keessatti dararamaa jiranii akkasumas dhugaan lafee gootota Oromoo nu dura kufanii hundi lafeen isaanii haan waraantu dhugaa isaanii fi haqa isaanii dhaabbanne falmanne sirna mootummaa naftanyaa Minilik sadaffaa Abiyoot Kaasaa irraa hogganamu ilmaan Oromoodhaaf itti arraasnee nu gufifna kun waadaadha. Waadaan nuti wal samballeessii gallu akkuma beekamu mootummaan kun qabsaa'ota Oromoodhaa warra ta'an hundarratti galmee shororsaa banee jira. Mootummaan Abiyyi naftanyichi guddichi jechuu kana booda abbatan haga lubbuun jiru biyya Awurooppaa tana dhufee dippiloomaasii mootummoota dimokiraatawaa mootummoota Awurooppaa Noorz Ameerikaa wajjin abbaddan gochuu hin danda'u jechuudha. Haga lubbuudhaan jiran jechuudha. Dhumnee lafa kanarraa dhabamna malee jechuudha. Kanaaf Abiyoot Kaasaa Itoophiyaa fi yoo Eertiraa dhokku taate malee bakka takka hin jechuudha. Kanaaf qabsoon keenya itti fufa qabsaa'aan ni kufa akkuma jedhan gooticha keenya qabsaa'aa mirga namaatiif falmu artistii Haacaaluu Hundeessaadha. Yaadannoo isaatiif iddoo kanatti guyyaa irraa kana walitti qabamnee argamne saba ayyaana irreechaa irreeffachuudhaaf jechuudha. Bara kanas abbootiin gadaa Oromoodhaa biyya keessatti irreecha koronaan nu dhoggu irreecha irree kennaa ni irreeffanna jedhanii jiranii hora aarsadee fi akkasumas malkaa magaalaa Finfinneetti jechuudha. Irreechi baranaa daranuu akka gartee galma ga'uuf uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa irratti dalaguu qabna jechuudha. Irreechi magaalaa Finfinnee irratti dalagamu mootummaan naftanyaa yookaan mootummaan Oromummaa fi Oromiyaa cabsuudhaaf jilbiinsachiisuudhaaf harka nu kennachiisuudhaaf halkanii guyyaa shiraa fi sharrii irratti hidhataa jiru. Ammas abbootiin gadaa Oromoodhaa akka ayyaana irreechaa kana kabajanii galmaan hin geenye magaalaa Finfinnee irratti mootummaan warra kaabinee fi kaadira isaa warra ergamtoota isaa qofa akka achirratti argaman baay'inni namaa namni achirratti argamu galmaa'uu qaba jedhee warroota isaa aanaa godinarraa baadiyyaarraa galmeesse magaalaa Finfinnee irratti argamsiisuu deemaa. Kanaaf qeerroo fi qarreen Oromoodhaa irratti gammaddanii guyyaa isaa ammallee wanni isinii dabalu tokko konkolaataan magaalaa Finfinneedhaa buusa Ambassaa jedhu dur bilisaan uummata Oromoodhaa tajaajilaa ture. Har'a abbootii gadaa Oromoodhaa akka irreecha galmaan hin kennee fi ittiin milkoofneef buusni magaalaa Finfinneedhaa sochii tokko akka guyyaa isaas goone mootummaan yookaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee uggura garaagaraa irraa jirti. Anis asumas gabaabsaa injifannoon kan uummata Oromooti. Galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa Oromiyaan ni bilisoomsa. Sidaadha jiraa caalutu malee suuraa Hacaaluu bira dhaabbannee hin dubbannu. Hacaaluun Oromoodhaaf nama addaati. Maaltu adda godha isin jettani? Hacaaluun nama ilmoo namaati, haqa ilmoo namaati falmataa haqa namaati. Tokkoffaa. Lammaffaa Hacaaluun irreeffannu kuni akka guddatu akka dagaagu kuni abbaa irreechaati abbaa haadhati kuni dhubbaa ibadda gubbaadhaa isa ta'uu keenya. Lammaffaa Hacaaluun abbaa seenati. Hacaaluun abbaa seenati kan jennu waraanota bara baay'ee darban kana keessatti wanna ta'an hundumaa Oromoon iddootti lolee iddootti mo'atee hundumaa warri mana yuunivarsiitii baratanii qoratanii hin baafne Hacaaluun qoratee baase. Arfaffaan Hacaaluun abbaa jaalalaati. Abbaa jaalalaati. Sabboona haqa saba Oromootiif keessumaayyuu bilisa saba Oromootiif nama otoo lolu otoo seenaa Oromoo duubatti deebisuu nurraa dhabne kuni gadda keenya hundumaati. Hacaaluu gaditti yaadannu bilisummaa yoo baane malee duuni Hacaaluu bilisa Oromiyaati malee waan biraa dhugaa isiniin jedha. Kadhattan ijoollee waggaa lama gaafa ni galgala dhufee ganama bilbila otoo bilbillu Hacaaluu koona jala ajjeesan jette mucaan. Mucaan xinnoo waggaa lama. Kuni baay'ee namatti tola. Ani waan mannaan dubbadhu baay'ee natti dhagahama. Yaa ilmaan Oromoo eenyuu qiiqii kana kan baafnu Hacaaluu wal bira dhaabbannee biyya keessa biyya alaa waliin taane yoo Hacaaluu
du'a isaa nama kana jeesi hadha kana jeesi hadha sobee humna irra jiru kana ullaadhaan malee sabni Oromoo mabilisa wal bira dhaabbannee akkuma kanaan dura ji'oota darban kana godhaa jirtan kana godhaa jiru addunyaadha ammas wal bira dhaabbannee amma Oromiyaan sabni Oromoo bilisa wal bira dhaabbannee bira gochuudha malee Hacaaluu yoomumaafuu seenaa Oromoo keessatti nama nuuni nama lagaagaa jiraatu. Kanaaf yaalmaan Oromoo kana qabannee saba keenya bira dhaabbachuun nurra jira. Fuula hundaan immoo saba keenya bira kan dhaabbachuun nurra jira. Qabeenya, beekumsaan, dippiloomaasiidhaan fuula hundaan immoo anne sabni Oromoo immoo asa yoomumaa duubatti hin deebi'u. Kanaaf jabaadhaa haa jabaannu boonni duwwaan hin gahu Hacaaluu maatii isaas jira. Sabni Oromoo guutuu maatii isaa sabni miliyoonii 60 egaa jabaadhaa yaalmaan Oromoo siin jedha Hacaaluu kan itti yaadannu Hacaaluu kan jiraachifnu yoo wal bira dhaabbanne Oromiyaan bilisa baati sabni Oromoo bilisa baay'ee waan galatuma. Ani waan baay'ee jechuu ta'u Dooktarri baay'ee jedhaniiru. Wanta hundaa fi Hacaaluun akkuma Dooktar jedhee waan baay'eedha Hacaaluun. Nama guddaadha ijoollee biratti ijoolleedha dubartoota biratti akkuma dubartii nama guddaa xiqqaa jedhee gargar baasuu miti. Hacaaluu bila jaalala Hacaaluu bila dhiirummaatu jira onneetu jira jagnummaa jira mataa sargaan tokko otoo gadi qabati yeroo umurii isa kan gabaabaadhaan nu walakkaa qaxxaamurree deemuusaa onnee baay'ee cabseera. Ammoo akkuma hundi keessan beektan qabsoorra jirra. Wanta kanaa kun yeroo baay'ee deddeebi'aa dhufaa jira. Beektoti Oromoo, hayyooti Oromoo hedduu dhaabneerra. Qabsoo kanaa jennee wanti guddaa kan nuti beekuu nurra jiru yeroo kana amma deemnu kana hamaan kana caalu sibsifuunsaa hin malle. Wanti guddaa haamsa Hacaaluun kaayyoo Hacaaluun du'eef sanaaf wal'aansoof qabsoodhaaf of qopheessuuf. Hacaaluun waan inni guddaa hojjete keessa Oromoo burjajjaa'ee baay'ee firagmant ta'ee adda adda bahee tokko nu godhe. Du'a Hacaaluu booda Oromoon tokko ta'e. Kuni dhugaa dubbachuudhaaf gumaa Hacaaluu ba'uudhaaf qabsoon amma nuti gochaa jirru kun qeerroon biyya keessaa biyya alaatti illee onneen Hacaaluun nu keessatti uume sana agarsiisaa jira. Egaa waan hundaafuu baay'isu amma dubbiin Oromoo waan aadannoodhaaf waan boo'ichaa miti. Aadannoodhaan waan finnuus hin jiru boonyees immoo waan finnu hin jiru. Waan hundaa lafatti gadi buufnee hojjechuu ijaarama bakka jirtanitti namni hin ijaaramne namni wal jala hin deemne tokkummaa hin qabne yeroo baay'ee waanuma baay'eetiin burjaa'ee baduyyuu danda'a. Uummati baay'eetu bade addunyaa kana gubbaarratti. Garuu uummati Oromoo waggaa 150 darbe kanarratti qabsoo hadhaawaa godhe. Kan akka Hacaaluu jagnaaf beekaa hayyuu baay'ee dhabneerra. Dhiiga isaaniitu akka nuti har'a bakka kanatti irreecha kanallee ayyaaneffachuu nu godhe. Kun yeroo hundaa isaa yaadanna yeroo hundaa nu jabeessa. Ilmaan Oromoo akkuma amma Dooktar Baqqalaa jedhee bakka jirtan akka duriitti deemuu nurra hin jirre. Akka duriitti yeroo dhuma waa tokko dhalatu duwwaa walitti dirmannee manatti gallee ciisuu nurra hin jirre. Amma yeroo qabsooti yeroo murteessaadha. Qaxxaamura irra jirra. Harka 50 baduu yookaan jiraachuu akka uummataatti. Namni baduu barbaadu hin jiru addunyaa. Sanaa jaarraa 21 kana keessatti. Iddoo jirtanitti hawaasaanis haa ta'u bifa garaagaraan ijaarama tokko ta'a wal jala deemaa hooggansa tokko uumuudhaaf asuma calqabuun nurra jira. Asuma Jarmanitti hooggansa tokko jalatti deemnee wal dhageenyee wal jala yaanee waliin humna taanee qabsoo kana
isa akka kaleessaaf gaddaatu hin ta'in haqaa fi mirga keenya qaamna jennee duwwaa dhaadannoo yookaan baay'ina keenya ilaaloo ta'e lafatti gadi buunaa ijaaramne waan diini har'a nu godhu kana sirriitti hubannee ilaalle diina kana caaluu nurra jira. Jawaar yeroo baay'ee kan yaadatu kan koottaa hin hojjenna diinii sa'aatii 20 rafatanaan guyyaa lama teenyee hojjechuun nurra jira. Otoo ennaa isaan rafan teenyee hojjenne otoo isaan hirribaan ka'in kaanii hojjechuun nurra jira. Kana amma hin goonetti yeroo hundumaa dhaadannoo hiriira baanee boonyee qabsoo kana yookaan immoo eenyummaa keenya kana badii hamaarra jiru kana nafxanyaan har'a gamaa gamanaa nu balleessuudhaaf deemtu kana wal jalaa deemnu hoggana tokko jalaa haa dhufnu bifa adda addaa jaarmaa adda addaa haa qabaannu garuu tokko haa taatu. Tokko haa taatu yoo tokko taane immoo akkamitti taana ijaaramne wal jala deemne ijaarama please bakka jirtanitti wal kakaasaa wal dammaqsaa gumaa haa caaluu baasuu barbaanne akkanatti nafxanyaan har'a qeetti dubartoota keenya gudeedan ijoollee keenya ajjeesan kun badii guddaadha Oromoodhaaf. Keessaayyuu darbee dubartoota bira darbanii ijoollee dargaggeessa innaa kana gudeedan kun badii kuni dhaabbachuutu irra jira. Asirra nurratti dhaabbachuutu irra jira. Kana sinittiin baay'isee sorry emotionally ta'ee badde waan baay'eetu emotional nama godha waan amma biyya keessa deemaa jiru mootummaan kun kufee maal agarsiisa saamaa jedhe shiftaadha mootummaa shiftaadha wataadarootaatiin saamaa jedhe Oromiyaa keessatti amma uummata hundaa saamaa jiru kun mallattoo kufaatii isaati kun mallattoo kufaatii isaati horii warra qaxarsiisee hojjetee nama ajjeesisan kanaaf illee baasuu dadhabee saamaa jiraadha jedhe shiftaatu kana hin godhu shiftoota baay'ee beekna durii gammoojjii keessatti kana hin godhan isaanillee kun shiftaa gadi du'eetu duuyyee yookaan immoo huligaans walitti qabamteetu deemaa jirti hin moona elaa wanti guddaa maayin ilaaluun kan nurra jiru gaagaanni kana hunda caalus dhufuu hin malu kanaaf mataa gadi hin qabatiin amma gantuu qabna nu keessa kuni uummata Oromoo keessa duwwaa miti biyyi koloneeffatame hundumaa keessa gantuun jira nama gurguruun jira nama ajjeesuun uummata masa deemsee ajjeesuun jira kun seenaa Oromoo keessatti kan Oromoo duwwaa miti hunda keessa jira ammoo uummati mo'atame hin jiru yoo ijaarame yoo hidhatee dammaqinna ta'e har'a galata rabbiiti namni uffallaalle hin jiru Oromoon of beeka so ijaaramuu fi hidhachuu kanammoo dhaadannoo miti hojiidhaan agarsiisuun nurra jira mataa kootti mataa kee hundi keenya kanarratti haa jennu galatooma kan jechuu barbaada. Tole ani waan gabaabaan dubbadha har'a nan dubbadhee yaadeen dhufne kanaan dura sagantaan akkasii qophaa'ee ture yaadannoo ajjeefamuu poolisii keenya Caaluutii fi Dungoo qabsiisnee achirratti yaada gabaabaa dubbadheen ture jechuudha waan yaada koo keessa jiru. Akkuma beeknu Caaluun nama ajjeefamuun irra hin turretu ajjeefame sababni isaas badii godheen qabu. Caaluu qofaa mootuu hin taane Caaluu duras ta'ee ergasiis namoonni ajjeefaman isa duras namoonni ajjeefamaa turan erga inni ajjeefame booddee immoo namoonni hidhaman mana hidhaatti kan rakkachaa dararamaa jiran badii godhaniitu hin taane gatii dhugaadhaaf dubbataniif gatii haqaaf dubbataniif gatii mirga dhala namaatiif dubbataniif gatii guddaa baasan. Garuu wanti baruun nurra jiru Caaluun umuriitti ajjeefamuu irra hin turretti ajjeefamee umurii gabaabaa jiraate amma jiraatetti immoo hojii gaarii hojjeteera. Nama hundumaatu Caaluu jaallata. Sababii sirba isaatiif yookaan muuziqaa isaatiif qofaa otoo hin taane kan inni jaallatamu immoo sababii beekumsa qabuuf sababii seenaa Oromoo beekuuf sababii dhugaa Oromoo beekuuf sababii sanammoo ibsuuf kan inni laphee namaa keessatti hafe. Kanaafiyyuu karaa nagaa mooti kan inni falmachaa ture. Sodaan qabu ture jajabeessa ture saba Oromoo bakka bu'eetii dhugaa sana dubbachaa ture kanaaf immoo gatii baase kanaaf akkuma namoonni na dura dubbatanii tokkummaan gaariidha dhugaa qabaachuu fi beekumsa qabaachuun wanta qabatanii ittiin falmatan qabaachuunis gaarii
kanaaf dhaloota har'a jiru dargaggoonni ol adeemtonni beekumsa qabaachuun gaarii waa'ee saba keenyaa seenaa saba keenyaa waan sabi keenya keessa darbee ittiin akka inni har'a as ga'e qabannee dhaabbachuun gaarii yoo wacuma duwwaa yoo ta'e falmiin duwwaa ta'uun gaariiti wanta qabatamaa agarsiifnu addunyaatti illee kan himannu rakkina keenya himachuu danda'u rakkina kan akka keenya qabuun jiru garuu rakkina sana sirriitti himachuu danda'uun gaarii kanaaf Hacaaluun kana gochaa ture dhugaadhaaf immoo ajjeefame warri rakkachaa jiranis dhugaadhaaf haqaaf rakkachaa jiru dhugaan immoo himmoota waaqayyo dhugaa bira dhaabbata waaqayyo qajeelummaa bira dhaabbata waaqayyo mirga dhala namaa bira dhaabbata waan ta'eef dhugaan yoo bubbuleeyyuu dhugaan himmoota waaqayyo saba keenyaaf dhugaa haa kennuufi haa deebisuufi warra du'an immoo warra gadditti galee waaqayyo jajjabeessu warra mana hidhaa jiranis immoo waaqayyo nuuf habaasu waa'ee isaanii oduu gammachuu nu haa dhageessisu fayyaa ta'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri muslimaa akka waltan nagaa jirtu Oromoon as keessa jirtan marti keessanuu. Egaa beeytu diinni Oromoon ofirraa qabdu ka addaan nu baasuu dadhabde amantaa kennaan. Oromoon yoomillee amantaan addaan bahee hin beeku. Kaleessallee seenaa akka dhageenyeen amantaan addaan osoo hin bahin walirratti amantaan hin baanu jedhanii dhuman. Har'allee yoo Hacaaluu irraa dabarsan amantaan isaa kabiraa osoo ta'uu jiru inni yoo ka yaadannu taate hojii isaa keessaa Hacaaluun Harariin dhaqee Oromoota achi Usmaan irraa buqqa'an qaama isaatiin achitti dhaqee nama qarqaaraa ture nama achitti goyaa ture. Kun tokkummaa Oromoo jabeessuuf yookiin gadi dhaabuudhaaf akkasumas yoo Oromoon Islaamaa sagantaa iidaa qabaatu warra qabeenya hin qabne warra mootuu hunda hin qabne qotiyyoo fidee gabaasaa ture qotiyyoo fidee qalsiisaa fi ture hiyyeessan warra ta'e kuni tokkummaa ilmaan Oromoo cimsuudhaaf Hacaaluun umrii isaa dargaggummaa kana keessatti waan inni hin hojjetin Oromoodhaaf hin jiru. Ganaa isaa hojjetuu waan beekaniif diinii ijatti nama jaamsite. Hacaaluun Oromoon du'uudha. Egaa Hacaaluu ejjeefte Jawaarin hiite baay'ee miidhaa guddaan dura geessite. Garuu Oromoo hin jilbiifattiif hin jilbiifattuun waan hojii Oromoo argisiisu. Oromoon hojii argisiisu. Kana waan ta'eef gootota keenya Hacaaluun dargaggeessi har'a bakka dhugaa jira yoo billee taate biyyeen isaa salphattu garuu hojiin isaa Oromoota mara keessaa yoo qalbii keessa hin bada jedhee hin yaadu yoo billee dhugaa jiraata rabbi umrii isaa jannataan haa tursiisu nullee mootuu nama isa dagatoo rabbi nu taasisin kanuma jedha. Kan ammaffaa waa'ee qabsoo Oromoota irratti Oromoon yoo billee gandaan addaan hin baane yoo billee amantaan addaan hin baane tokkummaa keenya qabannee hojii hin injifanna yoo tokkummaa keenya qabaatiin akkuma waggaa 500 bulchaa turan har'allee nu bulchuu himanii tokkummaa keenya irratti haa hojjennu tokkummaa keenyatti haa cimsinu. Kan ammaffaa biyya keessa warri jiru dhaamsi biyya keessa warri jiru garri tokko bahee garri tokko ciisuun garri tokko du'ee garri tokko taa'ee ilaaluun seeraan miti tokkummaa keenya fidduu wal dadhabsiiftii. Bakka jirru mootu nama muraasaan qofa hiriirri nagaa bahu nama muraasaan qofa mootu hiriirri nagaatti mul'atu qabsoo keenya fuulduratti oofuuf hiikaa guddaa waan hin qabneef diinni illee waan nu sodaanneef akka diinni nu sodaatu humnaan gabbahuu qabna. Nuti galaana jennaan akka Oromootiitti galaanummaa keenya argisiisuu qabna. Naannoo tokko keessatti namni bahu 500 osoo miliyoona tokkoon jirru namni 2,000 bahaa 3 bahuu hiikaa hin qabu. Warri haftanillee qabsoo Oromootiitti dabalamtanii akka baatan. Akka kiyyaatitti qeerroof qarree qofaa miti qabsoon tokko ilaallattu manguddoo haadholee abboolee ilaallatti jarri kunillee qabsootti makamanii dhumaayyuu fuuldura godhanii qeerroo dura qarree dura kaduu qabu warra kana. Maali akka kiyyaatitti qeerroon nama biyya bobborroo biyya bulchuu jedhu. Kanaafuu abbootiin keenya waggaa 60 ta'e 70 ta'e 50 ta'e jiraatanii jiru. Kanaaf yoo qeerroon har'a dhumtu taate moree utuu biyya bulcha. Kanaaf abbootiin keenya kiyyaatti taa'oolii ta'e qeerroo fuuldura dhaabatanii qeerroo fuuldura duuba qaban malee qeerroo ejjeesisuu qabanii qarree ejjeesisuu qabanii qarree fi qeerroon isaan duuba dhaabatanii
qabsoo tokkummaan falmachuu qaban qabsoo tokkummaan oofuu qaban nama kuma takkaa lamaan osoo hin ta'in miliyoona takkaa lamaan guyyaa tokko osoo baane abiyyi diinni keenya rifatee manatti galaa jawaar fa'a mana hidhaan turtuuti har'aaf tokkummaan keenya baay'ee barbaachisaadha yaa uummata keenya biyya jirtan yoo sagalee kana dhageettan yoo qabaatan taate tokkummaan guyyaa takka yoo baatanii karaa agaan cufurra uummataan cuftanii dubbiin dhumatte nama kana mara fixuu hin danda'ani yoo tokkoo filansanii achi fixuu hin danda'ani akkasitti qabsummaa keenya bilisummaa keenya fidna akkasitti obboloota keenya baafachuu dandeenya yoo san ta'ini dhumitii keenya numarraa hin haftu jabaadhaa tokkummaa keessanii humna keessan galaana jedhan nu argisiisaa jedhaa ulfaadhaa kanuma dubbadhaadhaaf. Maqaan kiyya Siifan magaalaa London irraa dhufee Jarman gara Jarman dhumeeti bakka qeerroo UK bakka buleet kan gara Jarman warra Oromoo Jarman jirtu wajjin irreecha waliin dabarsuudhaaf dhufnee irreecha irratti dabalatee irreecha jalqabaa Haacaaluu keessa hin jirre irreecha seena qabeessa namoonni Oromoo taatan hundi irreecha kan irreeffataniif amantaa qofaanii miti bakka ilmaan Oromoo addaan bahan laggeeniin addaan turan bariin isaanii bareedee yeroo isaan itti wal argan malee akka bakka amantaatii miti bakkuma ilmaan Oromoo haa kudha tokko irraa irratti wal arganii nuti gadda guddaa keessa jirra gadda kanammoo yoo ofirraa kaasuu dandeenyu nuyi ilmaan Oromooti. Gabaabumatti nuti ilmaan Oromoo waan baay'ee hojjechuu danda'u. Haacaaluu jechuun Haacaaluu ajjeesuu jechuun Oromoo guutuu ajjeesuu jechuudha. Jawaar Baqqala hidhamtoota Oromoo hundaa hidhuu jechuun Oromoo guutuu isaanii hidhuu jechuudha. Namni Oromoo hidhe ammoo biyya san guutuu hidhuuf sagantaa qaba jechuudha. Oromoon nama sammuu isaanii beekumsaan uumamaan Rabbiin kenneef irraa tokko barumsi nuyi isa hin barbaachisu nama uumama wanta seeraa fi heera waan hundaa ijoollee bira darbii dhala namaa isa bira darbeetu dhala horii seeraa fi heera isaa akka qabudha ilmaan Oromoo bira jechuudha. Kanaaf nuti ilmaan Oromoo namni nu dhabne Haacaaluun saba guddaa qaba. Haacaaluun ilmaan Oromoo guutuun Haacaaluudha. Nama tokko Haacaaluu ajjeeste ilmaan Oromoo guutuu si eeggata. Bakka Haacaaluu ajjeeste san maaf tuqee jettee hanga ati barbaaddu si goosisa ilmaan Oromoo. Qeerroon asitti argitu kunniin, qarreen asitti argitu kunniin, hawwatiin asitti argitu kun manguddoon asitti argitu kun warroonni amantaa asitti argitu kun harkas kennisiisan miti nama Itoophiyaa tokkoo fi miti Itoophiyaa abiyyoota kaasaa'ee fi miti nama mootummoota biyya gurguddattee biyya san koloneeffachuu dhufan alatti ofirra ari'e seena ilmaan Oromooti. Namni biyya saniif jiraachiisa biyya saniitiif bakka guddaa qabu ilmaan Oromooti. Kan bilisummaa biyya saniitu jiraachisee ture. Kana garuu hin beekne ilmi nafxanyaa abiyyoota kaasaa'ee jechuudha. Nuti qeerroon osoo jiru, nuti qarreen osoo jiru, nuti hayyuun Oromoo osoo jiru biyyi sun dhiiga Haacaaluutiin bilisoomtee si garsiisa. Erga Haacaaluu ajjeestee booda dhiigni Haacaaluu maaliin akka bahu ilmaan Oromoo si garsiisa. Bilisummaadhaan dhiiga Haacaaluu baafanna. Dhuguma Haacaaluu bilisummaadhaan baafanna. Jawaar Baqqala hayyuu keenya jiineesii keenya nuti eeggata nuti isaan mana hidhaatii baasa malee asii miti ati hidhi akkaataa itti baafantu nuti ilmaan Oromooti kan addunyaa agarsiisu nama addunyaa ilmaan Oromoo inni nu jala ajjeesuu jiru nama addunyaa bulchuu danda'a kan ilmaan Oromoo Haacaaluu fi
dhaloota lafirraa dhufu ajjeesuu jirtu namoota akka Hacaaluuti namoota akka Jawaar namoota sammuu addunyaa qabatanii deemuu danda'an kanaafuu gumaan amma booda ilmaan Oromoo ajjeesu ilmaan Oromoo hidhuu hin dhaabbatu taanaan Abiyooti ilmaan Oromoo eeggadhu guyyaa kan kee lafa itti seentu qopheeffadhu hin jiraattu ati beeki sitti dammarii ati jettu nu sitti eda'achuu jirra qophii hin eegi namoota nu jala ajjeestu namoota nu jala miniitiin isaanii fi lubbuun isaanii piraayisii meeqa akkasii kafalchiisan hin beekne ati sabaaf sablammiin guutuun ilmaan Oromootiin ala Oromiyaan ala jiraachuu hin danda'an hanga ammaa obsu jirtuuf ilmaan Oromoo arginu kun ilmaan Oromoo qeerroo fi qarree hawwatiin abbootiin ka obsu jiru biyyi sun haa jiraattuuf Abiyootamooyyuu biyya san akka jiraachisu hin barbaanne already dalagaan isaatu hin kanaafuu hagamma obsineef biyyi sun haa jiraattuuf yoo garuu karaa kanaan itti fufee amma borumtaa kana yoo Jawaariin fa hin hiikne yoo hidhamtoota Oromoo Baqqalee fa yoo qabsaa'ota Oromoo hundaa hin hiikini waan biyya san itti deemu jiru ati hin beektu of eegi atummaan booda bakka itti galtu qopheeffadhu siin jedhe qopheeffadhu addunyaa kanarra deemtee garuu hin jirtu biyya ilmaan Oromoo keessa jiraattu keessatti galatoomii nagaan